yaanni sammuutti isa dhufe kunis murtii hatattamaati. daandii moggatti qabadhu dhaabi jechuun kan inni sodaachise. furmaanni biraa akka hin jirre hubate akkuma shugguuxii itti qabe sanitti hafe. harka tokkoon daawitii gadi buusaa sagalee ol fuudhee iyye. ati amma anas ajjeeftee konkolaataa kiyyas fudhattee reefka yookiin ekeraa koo gattee deemuuf yaaddee mitii jedhee gaafate. warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib godhuun sheer laayik godhuudhaan egaa maatii keenya ta'a isin hin jenna. mudannoo fi taatee addaa tokko isin biraan geenya torba kana keessa kan keessaa'u jiddugala biyyaa kan taate shaggar magaalaa Finfinnee fi jidduu Adaamaatti mudatee taatichi akkanaan waliin turaa isin hin jenna. torba amma dabarsaa jiru kana keessa tilmaamaan sa'aatii 12:40 galgala keessa Finfinnee naannoo Qaallittiitti bakka irraa nama fe'achuudhaan gara Adaamaatti geessan sana dhaabbatee namni kun nama fe'uudhaaf eeggachaati kan inni ture. kanuma jidduutti namni dargaggeessaa tokko dhufee Adaaman deema garuu nan jarjara kophaa koo na geessitaa jedhee gaafate. kontiraataan sii kafalaa jechuun itti dabalee abbaa konkolaataa kanaa gaafate. abbaan konkolaataa kunis tole jedhee gatii kafaltii itti himee walii galanii fuudhee achi ka'uun gara Adaamaatti kan qajeelaniin lafti salkanaa jira waan ta'eef jalqaba yeroo achi kan sa'a 12:40 jennee jirra. daandii saffisaa kan Adaamaa fi Finfinnee jidduu jiru seenanii yeroo gara duukamitti gad dhiyaatan gurbaan imalaa ture kun yookaan dargaggeessi jalqaba kontiraataan nageessisa jedhee seene kun jalqaba mayyuu shira yaadee garaa isaa keessatti qabatee seenee jira waan ta'eef gara duubaa taa'ee jirurraa shugguxii nyaachifachuudhaan ol baafatee konkolaachisaa kanatti qabuudhaan daandii moggatti qabadhu dhaabi jechuun kan inni sodaachise. yeroo kana amma abbaan konkolaataa yookiin konkolaachisaan kun kan Adaamaa fi Finfinnee jidduu deddeebi'uudhaan ijoollee isaa jiraachisaa jiru kun jidduudhaan egaa nama baasuu barbaade yaannis dafeeti kan inni namaa dhufu. yaannoo sammuutti isa dhufe yaanni sammuutti isa dhufe kunis murtii hatattamaati. wanta biraa hin goone jechuudha. konkolaachisaan kun ispiidii konkolaataa saffisa isaa jechuudha kan jalqaba 120 oofaa ture qofa dabaluudhaan gara 160tti ol guddisuudhaan nama shugguxii nyaachifatee duubaan saggaggoo isaatti qabee jiru kanaan akkas jedhee itti dubbate. ati amma anas ajjeeftee konkolaataa kiyyas fudhattee reefka yookiin ekeraa koo gattee deemuuf yaaddee mitii jedhee gaafate. anis erga du'uun koo hin oolle maafan dhaabu hin dhaabu yoo natti dhukaafte natti dhukaasi shugguxii itti nyaachifatee jira waan ta'eef waliin duuna malee gongumaa hin dhaabu natti dhukaafte taanaan hamma ati duubaa gara fuulduraatti dhufuudhaan konkolaataa saffisaan fiigaa jiru kana qabdee dhaabuuf jettutti anaa fi atis nulachuu walumaan duunaa beekii jedhee yaada hatantamaa sammuu isaa keessatti dhufe kana itti hime. kanaafuu waa lama carraan jiru kana beeki jechaa ammas ariitii konkolaataa inuma dabale. hattichi waan godhu wallaalee akkas jedheen abbaa konkolaataa kana tole konkolaataa keessa hin barbaadu sis hin miidhu na buusi jechuun kadhate. lakki ani hin dhaabu yoo dhaabe na ajjeefta waan ta'eef jedheen konkolaachisaan kun ani lubbuu tiyyas dhabee konkolaataa koo akka ilmaan kiyyaaf hin hamne hin godhu walumaan dhabamna malee. kanaafuu furmaanni jiru ariituma kanaan magaalaa galeen bakka ati barbaaddetti si buusa bakka sireellees hin geessu qarshii kafaltis kan jalqaba walii galle sirraa hin fedhu jechuun itti dubbate konkolaachisaan. hattichis yookiin dargaggeessi shira yaaduudhaan jalqaba shugguxii dhoysee qabatee erga seenee booda konkolaachisatti qabate kun waan godhu dhabee furmaanni biraa akka hin jirre hubate akkuma shugguxii itti qabe sanitti hafe. abbaan konkolaataa ammoo saffisa konkolaataa humnaa ol saniin osoo fiiguu magaalatti dhiyaatan. akkuma beekamu hulaan konkolaataa konkolaachisaa biraan jiru takka yoo cufame hin banamu. konkolaachisaan kun yeroo kana amma sagalee duraa goraa yookiin kilaaksii harkaan gadi qabee ijisiisaa akka namni duraa goru gochuun dhufee Adaamaa xumura haayiwee yookiin daandii saffisaa bakka kafaltiin itti kaffalamu sana yeroo ga'u poolisoota baay'ee kan halkanii yeroo hunda sakatta'iinsa hojjetantu jiru. achitti konkolaataa dhaabuudhaan harka tokkoon daawitii gadi buusaa sagalee ol fuudhee iyye. poolisoota ofitti yaame. poolisoonnis naasuun fiigaa dhufanii qawwee nyaachifachuun hattichatti qabanii gadi buusan. san booda jara lachuu fuudhanii gara waajjira poolisiitti geessanii warra achi ture xumura irratti
waan ta'e hunda adda baafachuudhaan erga hubatanii booda abbaa konkolaataa kana poolisoonni kun dinqisiifachuudhaan nama addaa akka ta'e itti himan. Hattichi kun yookiin dargaggeessi nama kanarra taatee akkanaa raawwate tanaan duras taatee akkanaa wal fakkaataa raawwachuudhaan konkolaataa hedduu namoota oofan keessaa ajjeesuudhaan fudhataa akka ture ragaa baheeti jira. Akka waliigalaatti asirraa wanti hubannu yeroo garagaraatti magaalota gurguddoo gaafa deemnu muudannoon addaan mudachuu danda'a waan ta'eef konkolaataa korru baajaajii korru addaan baafachuu qabna. Keessattuu magaalota xixiqqoo keessatti illee taateen akkanaa ni raawwata waan ta'eef bilbila namarraa fuudhuun keessattuu magaalota akka Adaamaa Finfinnee keessatti ammoo kontiraata nuun deem jechuudhaan daandii faallaa namni hin beekne faana geessuudhaan haalli itti namarraa fudhatantu jira. Waan hordoftaniif ulfaadha. Asirraa waa hedduu barattu. Of eeggannoo keessan cimsaa. Kanarraa kanuma. Chaanala kana ammoo sabiskiraayib godhuun maatii kennataa. Horaa bulaa deebanaa.